Qabaan mirga namoomaa Oromiyaa baay'ee yaaddoodha jedhan qondaallee olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko. Komishinarri olaanaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Taarik haalli qabaa mirga namoomaa Oromiyaa keessaa yaaddoodha jechuun yaa'ii waliigalaa 52ffaa mana maree mirgoota namoomaa biyyoota gamtooman irratti dubbatanii jiru. Qondaallee olaanaan mirga namoomaa kun hojii irra oolmaa haqa yeroo qondaallee olaanaan mirga namoomaa Qondaallee olaanaan mirga namoomaa UN kun hojiirra oolmaa yeroo ce'umsaa Itoophiyaa kan deeggaran ta'uu eeruun garuu ammas gabaasaaleen yaaddoo mul'isan addatti Oromiyaa keessaa bahaa akka jiran ibsanii jiru. Waliigalteen TPLF fi mootummaan federaalaa irra gahan guutummatti hojiirra akka oolu kan gaafatan Volker garuu ammas humnoonni Amaaraa fi Eertiraa Tigraay keessatti badiilee raawwatan jechuun himanii jiru. Dabaluunis naannolee biraa addatti Oromiyaa keessatti haalli mirga namoomaa baay'ee yaaddessaadha jedhan. Marii dhiheenya kana rakkoo biyyattii furuuf eegalame dhaabbanni isaanii ganna tokko dura gareen qorattoota idil addunyaa qorannoo waloo hunda hammate Itoophiyaa keessatti geggeessuuf hundaa'ee ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa garee kanaaf beekamtiis tahee deeggarsa akka laanne ibsuun isaanii yaadatama. Inumaa qorannoon garee kana akka adda citu gaafattee turte Itoophiyaan gama biraatiin bulchiinsi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqee tajaajila loltummaa dirqamaa itti fufuu isaa imaamanni dirqamaan loltummatti lammiilee hiriirsuu mootummaa Eertiraa ganna hedduu lakkoofse kun lammiilee biyyattii dhiphisuu caalaa akka biyyaa baqatan taasisee jedhan qondaallee olaanaan UN kun. Eertiraan erga bara 1993 walabummaa labsattee kaasee filannoo tokko osoo hin geggeessin pirezidaantii Isaayyaas Afeworqeetiin ganna 30 bulaa jirti. Seenaa Oromoo keessatti odaaleen shanan odaan roobaa, odaan nabee, odaan bisil, odaan bulluqii fi odaan bultum bakka guddaa qabu. Odaalee shanan olitti eeraman keessa addatti odaan bultum seenaa addaa qaba. Odaan bultum odaa quxisuu yeroo ta'u, odaa heerri itti dhalate waan ta'eef odaa hangafaatii jiru hayyoonni seenaa. Odaa kana jalatti waggaa 8 sirna gurguddaa lamatu raawwatama. Tokko kabaja dhaloota heera Oromoo guutuu kan jalatti raawwatamu yeroo ta'u, inni lammaffaan ammoo sirna baallii wal harkaa fuudhuu gosa Oromoo ituu kudhaniitu jalatti raawwatama. Haaluma kanaan baranas Oromoon kutaalee Oromiyaa garaagaraa odaa bultum jalatti wal gahuun dhalachuu heerasaa kabajataa akka jiru gabaafamee jira. Itti aansee kan geggeeffamuuf jiru sirna baallii walitti dabarsuu Oromoo ituuti. Oromoon ituu wixinee heeraa odaa bultum jalatti qopheessuun Oromoof seenaa hojjetu hayyoonni ni himu. Duraa odaan bultuun odaa heerri itti dhalate quxisuudha. Odaa bultiin heeraa tamaayii itti taa'amte. Heerri bakka itti dhalate bakka tana waan ta'eef saniin dura seerota adda addaatiin odaalee san dura turan jalatti deemamaa ture. Kanaaf jecha wixinee heeraa ituun qopheessirratti kutaa Oromiyaa keessaa Oromoon dhufee wixinee isa raggaasise. Dhaloota heeraa san kabajuudhaaf Oromoon kutaa hunda keessaa achitti deema. Dura tana kutaa bultum kanatti dhaloota heeraatii kabajamaa. Kanaaf odaan bultum dhalootan quxisuu heeran hangafoonni janiif heera asitti dhalate jechuudha. Heerri asitti guutame. Abbaan gadaa barana halangee dabarsu sabbaaqa gadaa sabbaaqarraa yeroo ta'u kan halangee fudhatu warra dhiphisaati. Abbaan gadaa Oromoo ituu Shaamil Ahmadoo ganna 8 dabraniif abbaa gadaa ituu ta'uun tajaajilaa turanii jiru. Barana garuu sirna gadaa isaanii ni raawwata. Bu'uuruma kanaan abbaa gadaa dhiphisaa ganna 8 dhufaniif aangoo karaa nagaatiin dabarsuuf amma korrii geggeeffamaa jira. Sirna gadaa Oromoo ituu fi sirnoota odaa bultum jalatti kabajamaa as gahan kana jallisuun seenaa hin turin itti dabaluun yeroo ammaa mul'ataa jira. Qaamoleen garii odaan bultum kan sadeen bahaati jiru kun dogoggora guddaadha jedhan hayyuun seenaa Abbaa Malkaa. Odaan bultum kan Oromoo guututi malee kan gosa tokkooti mitis jedhan. Oromoon ituu kan odaa bultum keessatti argamu kan kooti jechuu hin danda'us jedhan. Oromoon ituu darrabbatti wal qoodee goojjoo jaarratee mana godhatee oolee bulee wixinee heeraa qopheesse Oromoo itti yaamuun raggaasise odaan kiyya jechuu hin danda'u jedhan hayyuun seenaa kun. Sirna gadaa achitti geggeeffata malee odaan kan Oromootii jedhan hayyuun seenaa Abbaa Malkaa. Kanaaf seenaan qulqulluun dhalootatti daddabraa as ga'e kun akkan jijjiiramneef qaamota hubannoon qabnee fi shira siyaasaa xaxaniin jallifamaa waan jiruuf kun akka sirratuuf hayyuun seenaa Abbaa Malkaa tibbana xalayaa banaa takka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee dhaabbilee fi qaamota garaagaraaf barreessuu isaanii dubbatu. Inni lammataa akkuma Oromoo ta'anii
Odaan bultuu kasadeen bareentuma bahaati warra jirutu jira. Dogoggora guddaadhatu achi keessatti haasama. Ibin warrummaan silaa gadaa geggeessina jaanillee dogoggora guddaa achirraa waan dubbatamu argina jechuudha. Odaa bultuun kana namni qabu hin jiru, odaan ka Oromooti. Odaan namni itti abbaadhaan jiru. Ibin ittiin kakee isaatti fi ka wixinee heeraa qopheessitee darrabbatti wal qoodee gochoo achitti ijaarratee oolee bulee mana godhatee odaa bultuun taa'ee wixinee heeraa qopheessee Oromootti hamee raggaasisee ituun odaa kiyya jechuun hin danda'u. Odaan odaa Oromooti. Garuu qe'ee isaa waan taateef bakka sanatti achi gadaa walii kenna malee odaan kiyya jechuun hin danda'u. Heera Oromootiin beekama odaa bultuu. Odaa Oromoo hundaati. Walqixa Oromoon kutaa 11 keessaa dhufu odaa bultumitti abbaa. Oromoon walqixa abbaa heera odaa bultumi. Ituu wixinee qopheesse malee heerri ka ituuti miti ka Oromooti. Kanaaf jecha gadaan odaa ituu odaa gosa 8 Harargee keessaa odaa gosa 4 ka 5 wanni akkasiin jiru. Wama kaleessa achitti raawwatamu san raawwatama malee nama amma jiru kana wajjin laalanii dubbii oofuutu ture. Wanni sun qajeelaa kan taane of keessa qabdi xalaan bal'aadha. Fakkeenyaaf yaayyaa haalli sireedha. Gadaa fudhatullee baatu gartee gadaa isaa keessa cabdi taate. Alangee fuudhullee baatu. Ittisaa roobaa abbaa gadaa ituu ta'etu. Warri afran qal'ootillee akkasuma gartee gadaa otoo qaban gadaan gartee diinaan irraa fuudhame. Amma waan jiru gartee abbaa gadaa tokko asitti walitti qabaachuu turanii nama amma jiru kana namni wal keessa qubattee jira. Waa seenaa dur dabartee nama amma jiru kana hiruudhaa deeman waan dur dalagame. Wajjoon 8 achitti ijaarame nama hunda gosa hundaa ijaaramtu. Odaa bultuun kana hunda gosa hundaatu gartee asirra wanni qaba. Odaa Oromootu qaba. Qaamonni beekuu qaban akka beekan hawaasni illee akka argu xalayaa banaa barreesse. Waajjirri pireezidantii warra san keessa jira. Pireezidantii naannoo Oromiyaa, biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa, biiroo aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa, Institute of Oromo Studies Jimma University, Institute of Gadaa Studies Haramaya University, Odaa Bultum University, wanni marii gumii abbootii gadaa Oromiyaa ni jira. Gumiin gadaa ituu achi keessa jira. Gumiin gadaa afran qalloo, gumiin gadaa anniyyaa xalaasan keessa jiran. Yeroo kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti lammiilee 100,000 lakkaaman hongee mudatan baraaruuf duulli bal'aan geggeeffamaa jiru kanatti ammas godina Baalee keessatti lammiileen 200,000 ol beela hamaaf saaxilamuu gabaasan bahe ni ibsa. Akka hoogganaan waajjira buusaa gonofaa godina Baalee Bahaa obbo Amiin Aliyyi jaanitti hanqina roobaa ganna 3 dabree mudateen lammiileen 700 fi 300 fi 288 yeroo ammaa deeggarsa namoomaa fedhu. Jamaal Taahir dabalata oduu tanaa isinitti hima. Godina Baalee Bahaatti rakkoo hongee mudateen namoonni 200,000 fi 88 fi 612 deeggarsa hatattamaa kan barbaadan ta'uu waajjirri buusaa gonofaa godina Baalee Bahaa beeksise. Hoogganaan buusaa gonofaa damee Baalee Bahaa obbo Amiin Aliyyi akka ibsanitti hanqina roobaa waggaa 3 tureen uummanni 700 fi 3,283 yeroo roobaa ja'a oliif homaa osoo hin argatin beelaaf saaxilameetii jira jechuun ibse. Hawaasa hongeen saaxilame kana keessaa uummanni 400 fi 6,455 dhaabbanni World Vision buusaa gonofaa Oromiyaa waliin ta'uun deeggarsa taasisaa fi jiraachuu ibsuun hanga ammaatti marsaa lamaan deeggarsi paakeejii guutuu ta'e kuntaallee 100 fi 21 fi 936 ummataaf kennamuu ibsaniiti jiru. Dabalataanis dhaabbanni World Vision ammas nama 8,221 deeggaruuf calallii taasisaa jiraachuu ibsan. Kanaan uummanni hongeef saaxilamee deeggarsa hatattamaa barbaadu 200,000 fi 88,612 ta'uu hubatame. Mootummaan dhaabbileen miti mootummaa abbootiin qabeenyaa fi lammiileen biyya keenyaa hundi ummata kana baraaruuf deeggarsa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiti jiru. Aanonni godinichaa hongeen hammaataan mul'atan aanaa Daawwee Sarar, Raayituu, Daawwee Qaachan yoo ta'u aanaa Sawweenaa fi Lageedhaatis hangi tokko oomisha argatus uummanni bal'aan deeggarsa kan barbaadu ta'uu addeessaniiti jiru. Gama beeladaatiin rakkoon hammaataan ta'e yeroodhaaf jiraatu baatus sababa gogiinsaan rakkoon bishaanii jiraachuu addeeffameeti jira. Haaluma kanaan akka godinichaatti aadaa wal gargaarsaa buusaa gonofaatiin uummanni godinichaa aanonni oomisha argatan kan hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuuf midhaan walitti qabamee uummata hongeen miidhameef dhiyeessuuf qophaa'aa jiraachuu ifameeti jira. Haaluma kanaan akka godinichaatti
aadaa wal gargaarsaa waajjira busaa gonofaatiin uummanni godinichaa aanonni oomisha argatan kan hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuuf midhaan walitti qabamee uummata hongeen miidhameef dhiyeessuuf qophii irra akka jiraatantu himame. Dhumarrattis busaa gonofaan Oromiyaa hongeen amma jiru kun sadarkaa hamaa irra osoo hin geenye xiyyeeffannoo wal fakkaataa godinaaleef kennuu akka qabu dhaamaniiti jiru. Oduu biyya alaa keessa immoo gareen Al-Shabaab miseensota waraana mootummaa Somaaliyaa 90 ajjeesuu himate. Faallaa kanaa garuu mootummaan federaalaa Somaaliyaa ibsa baaseen Al-Shabaab irratti miidhaan cimaan dhaqqabuudha kan hime. Halillan Al-Shabaab kun qubsuma maadhee humnoota waraana mootummaa Somaaliyaa Janaa'e Abdallee jedhamu keessatti yeroo ta'u lola kanaan loltoota 90 ajjeesuu fi mooraa waraanaa kanas barbadeessee jira garichi garuu maddeen walabaa injifannoo Al-Shabaab kana mirkaneessuun argamne. Bakki amma lolli itti adeemsifame Jubbalaanditti loltoonni fi humni addaa Somaaliyaa ni argamu. Al-Shabaab yeroo operaashiniin waraana mootummaa federaalaa wal'atee jiru kanatti loohee seenuun maadhee humnoota mootummaa murteessoo irratti haleellaa lubbuu hedduu galaafatu yeroo takkatti raawwatu cimsee jira. Erga wal waraansi waliinii Somaaliyaa magaalaa Laas Aanot keessatti cimee lammiileen biyyattii 100 gara daangaa Itoophiyaatti baqatuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Akka gabaasan dhaabbatichaa jirutti lammiileen Somaaliyaa kanneen ji'a dabree keessa bulchiinsa Somaalilaandi akka biyya walabatti yaamtu garuu beekamtii hawaasa addunyaan argatin keessa baqatan. Kanneen biraa hedduun kutaa Sool magaalaa lolli keessatti gaggeeffamaa jiru Laas Aanot keessaa kanneen baqatani. Wal waraansa hidhattoota fi humnoota Somaalilaandi jidduutti adeemsifamaa jiru kanaan hanga ammatti yoo xiqqaate namoonni 200 akka ajjeefamantu gabaafame. Lammiileen amma Somaaliyaa bulchiinsa Somaalilaandi irraa baqatuudhaan daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun kutaa Dool hongee cimaa mudate keessatti akka argamanillee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Baqattoota kana bira gahuuf hojjettoonni gargaarsa namoomaa guyyoota 2 akka imalanillee dhaabbatichi beeksisee jira. Hidhattoonni amma kutaa Sool magaalaa Laas Aanot keessatti humnoota Somaalilaandi haleelaa jiran Somaaliyaa guddootti deebisuuf falmaa akka jirantu himamaa jira. Somaalilaandi ammoo hidhattoota gosaan ijaaraman kanneen bulchiinsa Puntlaandi fi mootummaa federaalaa Somaaliyaatu meeshaalee waraanaa deeggara jechuun himataa jira. Qaamoleen amma Somaalilaandi himataa jirtu mootummaan federaalaa Somaaliyaa fi Puntlaandi ammoo badiilee lubbuu namaaf qabeenya naannicha keessatti dhaqqabaa jiruun yaadda'uu irraa kan hafe himata kanarratti waan ji'an hin qaban. Somaalilaandi olaantummaa gosa Isaaq jedhamuun bulaa jirtu kolonii Ingiliz jala turte. Somaaliyaa waliin ollummaarraa kan hafe biyya takka akkan turanitti ibsiti. Garuu mootummaan Somaaliyaa fi lammiileen Somaaliyaa harki wayyamni Somaalilaandi qabiyyee lafa Somaaliyaati jechuudhaan kan amanan. Somaalilaandi erga mootummaan Ziyaad Barree bara 1991 kufee kaasee bulchiinsa mataa isii hundeessuun akka mootummaa walabatti ifyaamaa turtee jirti. Sadarkaa addunyaatti ammoo beekamtiin arganne. Somaalilaandi garuu biyyoonni lixaa addatti Ingiliz tan koneeffatte gaaffii Somaalilaandi kana cinaa dhaabbatuuf murannoo qabduun agarsiifne. Hidhattoonni irree jabaa qaban amma magaalaa Laas Aanot keessatti haleellaa geggeessaa jiran Somaalilaandiif yaaddoo guddaa tahanii jiru. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa duraan balbala dhabe amma Somaalilaandiif itti dabaluuf balbala argatee jiru xinxaltoonni godinichaa. Tole daawwattoota keenya oduu